Harka fuunee daawwattoota keenyaa akkam jirtan bakka jirtanitti kan hordofaa jirtan daawwattoota OMN bakka jiraattan isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu yeroo kana ammaa kanatti imalli keenya gara magaalaa Washington DC dha. Magaalaa Washington DC keessa kan jiraatu jiraata kan ta'e Bulli Badhaaneeti. Isa as istiidiyoo yeroo keessatti affeerree marii gaggeessuudhaaf jiraanna. Egaa achi dura Bulli Badhaanee eenyu jettanii gaafachuun keessan hin oolu waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan WBO keessatti sadarkaa garaagaraa irratti qooda fudhatee hoogganummaadhaa fi akkasumas leenjii adda addaatiin leenjii WBO keessa kan ture ta'uun beekama. Kana malees humna leenjii addaa yookaan humna yayyii ganamaa jedhamuun leenji'amee kan qooda fudhate yoo ta'u, egaa mee haala imala qabsoo isaatii fi akkasumas jiruuf jireenya biyya baqaa keessa qaxxaamuree as magaalaa Washington DC ka'ee dabalatee gama biraatiin ammoo mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee ogummaa qabsoo irraa qooda fudhateen haalli mormii kun akkam fakkaata kan jedhu bal'inaan marii keenya kaafnaa haga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya. Mariitti ceenaa itti dhiyaadha. Bulli Badhaanee baga wal argine qaamaan nutis imala keenya magaalaa Washington DC'tti dhufnee atis as keessa jiraatta baga wal garree baga nagaan ammoo istiidiyoo yeroo keenya kanatti dhufte siin jedha. Tole Usmaan atis galatoomii qara televezyiinii qofa keessaa wal arginaa qaamaan wal arguuf yaafanis baay'ee gammadaa hedduu galatoom. Mee Bulli Badhaanee eessa dhalatee eessa guddatee haalli guddina isaa nama akkamii jedhee nama si baruuf akkamitti ibsita? Tole jalqaba irraa yoo kaase jedhe ani maqaan kiyya Bulli Badhaanee Halkiyyuuti. Ilma qotee bulaati. Akka ilma qotee bulaa tokkotti erga dhaladhee loowwan tisuudhaan hanga umriin kiyya mana barumsaa ga'utti horii abbaa kootiif maatii kootiif tisuudhaan guddadhee umriin koo mana barumsaa erga ga'ee booda dhaloonni koo godina Arsii aanaa Kofaleeti. Mana barumsaa Kofalee sadarkaa tokkoffatti mana barumsaa eegalee haaskuulis mana barumsaa Kofalee sadarkaa lammaffatti baradhee xumuree achi booda hireedhuma dargaggoota Oromoo mudatu na mudatee jennaani daftara keenya dachaafneetiin gara fala furmaata biraa jirutti sochoone. Mee gara falmii itti seenuun duratti bara kam biyyarraa baatee yookaan bakka jirturraa bara kam Naayiroobii seente ammoo Naayiroobii irraa as dhufuu kan kee waan beeknuufi akkasumas Washington DC tana keessa hagam turte? Yaa anini bara 2004 yookiin immoo akka Itoophiyaa bara 1997 duratti humna tankaarfii magaalaa keessatti gartee dargaggoota Oromoo taaneetiin maadheedhaan ijaaramnee hojii garaagaraa dalagaa turree paartilee sirna nama nyaataa wayyaanee kana karaa dandeenyuun akka dargaggeessa Oromoo tokkotti akka barattoota Oromoo tokkotti wal ijaarree falmii garaagaraa karaadhuma nagaatiin hiriira garaagaraa godhaa turree achi booda haalli suni hammaatee filannoo bara 2007 keessattuu naannolee Oromiyaa akka waliigalatti paartii koongireesii federaalaa Oromoo akka filatameetiin gartee sirna wayyaanee naannoo keenya sanitti osoo nuti lubbuun jirru akka hin darbine goone yaalii garaagaraa godhaa turre akka haaluma saniin godina Arsii aanaa Kofalee keessattis filannoo bara 1997tiin akka mootummaa wayyaanee duwwaa keessaa ka'u goone erga filannoon sun darbee paartiin koongireesii biyyoolessa Oromoo injifatee jennaan warroota achi keessatti yaalii garaagaraa godhaa turan tankaarfiin irra fudhatamuu eegalee nutis teenneetiin hiree sana eeggachuu waan hin barbaanneef dargaggoonni wal ijaarree dargaggoonni keessattuu godina Arsii dhihaa aanaa Kofalee Shaashamannee dargaggoonni aanaa Arsii Nageellee Kuyyaraa sochii gara falmatti wal guurree gara waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaaf dirqamne bari kunis bara 2014 jechuudha. Bara 2004. Tole bara 2004 biyya keessa gadhiiftanii murtii keessan ofii murteessitanii gara dirree qabsootti seentanii mee yeroo sanitti falmii geggeessuun biyya keessa otoo jiru bosona seenuun maal barbaachise? Akkuma beekamu baay'ee falmiin ulfaatus hireen nuti biyya teennee nu mudatuuf deemu hiree mana hidhaa hiree qaalitti tishamu yookiin hiree rasaasaan dhayamu nu biratti dargaggoota hedduu nu biratti ajjeesanii ijoollee jajjabduu keessattuu bara 1993 irraa eegalee kan akka Muusaa Eebbisoo barataa Muusaa Eebbisoo obboleessaa Amaan Eebbisoo kan jedhamu rasaasaan dhayanii obboleessaa birumatti du'ee rasaasni qaama kaan obboleessa irraa ba'e immoo kaan qaama keessaan garraati jira jechuudha. Wanni kunniin hireen keenyas isa akka ta'u waan beennuuf hiree kana eeggachuu hin barbaanne jechuudha. Ammas dargaggoonni biyya keessa jiran irra caalaan isaanii haadhaaf abbaa biratti gafuudhanii tumanii haadhaaf abbaa biratti rasaasaan dhayaatiin
waan gartee nuti haadhaaf abbaa keenya hiraarsu waan hin barbaanne sababa keenya maatiin keenyallee akka miidhamu waan hin barbaanneef murtii mataa keenyaa fudhanneetiin silaas duuti waan hin oolleef hiree baqaallee yookiin immoo galaana irratti osoo Awurooppaa deemuudhaaf galaana irratti du'uu waan hin barbaanneef har'a ummanni Oromoo rakkoo gabrummaa kana jalaa baasuudhaaf karaan tokkochi jiru qawwee kaasuudha. Waraana bilisummaa Oromoo yookiin adda bilisummaa Oromootti dabalamuun furmaata ta'ee waan nutti mul'ateef karaan biraa banaan tokkollee karaa nagaatiin biyya san keessatti karaa nagaatiin falmaa gaggeessuun qaawwi banaan tokkollee waan hin jirreef ofitti murteessinee murtii du'aa silaas biyya keessattis du'u jira. Kanarra seenaa hojjannee haaduu nu jennee biyya keessas tarkaanfii garaagaraa fudhataa turre dargaggoonni jajjaboon nu caalaa jiranis nu turanii yeroo sanitti isaan immoo fakkeenya nu ta'anii kanaaf wal guuree yoo xiqqaate dargaggoota 90 ol jechuudha yeroo tokko wal guureetiin gara dirreetti falmaasti seenee jechuudha. Amma dargaggoonni kun lubbuun jiranii hundi isaanii? Kan falmaa irratti wareegamanis ni jiru. Isaan harka diinaa bu'anis ni jiru. Kan falmaa irra jiranis ni jiru. Falmaan kun bifa garaagaraatiin bifa facaanis ta'uu danda'a, bifa dhuunfaanis ta'uu danda'a, bifa gamtaa'inis ta'uu danda'a. Kana maraas ta'ee dargaggoota wajjin ture keessa warroonni wareegaman irra caalaa garaa dachii jiranii seenaan isaan yaadatu. Isaan har'a mana hidhaa Qaalitti Zuwaayii fi Qiliinxoo keessatti umrii hidhaa isaanii laakkataa jiranis jiru. Warroota umrii guutuutti murtaa'eetiin mana hidhaa keessa jiranillee hedduutu jiru. Kan dhiyeenya kana baanis ni jiru. Garuu warroonni falmaa irratti wareegaman ni baay'atu. Tolemee yeroo ammaa dargaggoonni akka naannawa tokkootti wal gurmeessitanii mana barumsaa haas ta'uu hojiilee garaagaraa irraa gara dirree qabsootti imaltan mirga uummata keessanii kabachiisuuf dhugoomsuuf jecha imaltanii ergasii haalli dirree qabsoo isin mudate yookaan isin simate akkam ture? Maaliif ka'umsaan fedhii keessaniin dirree qabsootti imaltanii dirree qabsoo seenuun ammoo hadhaan hedduun akka jiru beekamaadha. Simannaan dirree qabsoo walii galan maal ture? Egaa Usmaan kun gaafii guddaadha. Nuti gaafa dargaggoota taanee biyya keessa socho'aa turre murtii mataa keenyaatiin sochoona. Tankaarfis yeroo barbaannetti murtii mataa keenyaatiin fudhanna. Wal dhageenna malee hoogganaa fi ajaja hin qabnu. Dirree qabsoo gaa yeroo nu deemne nuti hawwiin keenya yeroo masan silaalee injineetiin yeroo masan qawwee nuti kennanii yeroo masan deebinee diina kanaa wal dura dhaabbachuudha. Garuu gaa namoonni gameeyyii waraanaallee waan jiraniif haalli dirree qabsoo hin deemtaa hin leenjitaa leenjii garaagaraa fudhattaa akka dhaabni siin jedhetti bulta malee akka fedhii keetiitii miti akka aartee miti akka murtii mataa keetiitiin kaasisu tankaarfii tokkollee fudhachuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafi muuxannoo hedduu irraa argadhe yeroo biyya keessa jiru in jarjarraa fedhiin keenya lafumaa kaanee namoota kanneen keessatti lukkeelee uummata rakkisan kanneen dhabamsiisuuf hawwii keenya ture garuu dirree qabsootitti akka nu yaannee miti. Obsa nama barbaachisa, rakkoo garaagaraa beelaa dheebuu nama barbaachisa, murannoo nama barbaachisa. Keessattuu obsa dirreetti ani dirree qabsootitti baradhee akka fedhii keenyaati miti. Maaliif dhaabni akka isaa tolee fi akka isaa aanjetti nama sochoomsa. Akka isaa toletti malee lafaa ka'aniitumaan leenji'aniif qofa gara sochiitti yookiin immoo gara tankaarfii yookiin gara lolaatti hin deeman jechuudha. Rakkoon qabsoo guddaadha. Beela dheebuu waan garaagaraa dararaa leenjii irratti iyyuu nuti ijoollee baadiyyaati haa taatu ammoo leenjiin dirree qabsoo baay'ee ulfaataadha. Baay'ee tokko nama obsa feesisa. Namoonni nu keessaa dadhabanii gartee gara humna duubatti ba'anis ni jiru. Namoonni immoo dadhabanii nu keessaa gananis ni jiru. Garuu immoo qabsoo walumaa galatti baay'ee obsaa fi murannoo feesifti. Leenjii gahummaadhaan xumuratee sochiilee garaagaraa tarkaanfilee adda addaa irraa qaamaa qalbiin fudhate jecha dhageenyeeti. Mee haalli leenjii sunis akkam ture? Jajjabii jechuun kunoo maaf maqaan kun jajjabii jedhameeti leenjiin kun bifa adda ta'een waraana keessaa namoota akkamiitu jajjabii kan namoo leenjuu danda'a humna jajjabii namoonni ta'u namoota akkam? Duraan dursitee yeroo dirree keessatti leenjii waraanummaa fudhattaa leenjii waraanummaa erga fudhattee booda sakattaalee garaagaraa keessa seentaa qormaata garaagaraa keessa dabartee yoo jette leenjiin jajjabee akka hiree taate yoo argatte malee namni marti hin argatu. Keessattuu dargaggoota jajjaboo namoota qaamni isaaniillee lallaafaa ta'e ijoollee kichuureef lafaa dhufaattu filatamaa irra caalaa jajjabee keessatti leenjii san erga fixattee booda duraan dursitee leenjii waraanummaa erga fixattee dirree lolaa seentaa sochii garaagaraa sochii qabsoo hedduu irratti hirmaachuu qabda jechuudha. Maaliif jajjabeeni baasii hedduu nama feesisa namni marti jajjabee leenji'uu hin danda'u. Walumaa galatti gaa jajjabee leenji'uudhaaf bu'aa baay'ee hedduu keessa baata. Namoonni immoo jajjabeedhaaf kaadhimaman namoota qabsoodhaaf amanamoo ta'an namoota gartee sochii garaagaraa bifa qabsoolee garaagaraa keessatti wareegama garaagaraa kafalaa turanii keessattuu ijoollee dargaggoota waraana bilisummaa Oromoo keessa irra caalaa ijoolleen dargaggoonni ijoollee humna addaa baratanii
qabsoon bilisummaa godhamu immoo qabsoo ofitti hirkannooti. Qabsoo ofitti hirkannoo kana immoo gartee bakkaan ga'uudhaaf saaxilama diinaa jala dandamachuudhaaf ogummaan harkaa kan kee murteessaadha. Kanaaf jecha anis galatni rabbiin badini akka hiree ta'ee qabsoo hiree kana argadhe leenjii kana leenji'eetiin kanaan dura hawwisoo keessas ture humna furgaatus keessas ture achi booda hiree kana argadheenna leenji'ee fixee akka leenji'ee fixeen immoo akkuma gara humna furgaatus deebi'ee falmaa kiyyatti itti fufa jechuudha. Mee bulli asumarratti isin akka riphee lolaa tokkotti socho'aa turtanii bosona keessatti dirree qabsoo keessatti qabsoo gaggeessaa turtanii haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa humna gahaa humna cimaa qabuun riphee loltoota irratti fa'a aggaamee tarkaanfii adda addaa fudhata fa'a. Kanaaf humna riphee lolaatiin mootummaa sadarkaa addunyaatiin gargaaramee ufee jaaree kana kuffisuun fa'a hin danda'amu kan jedhamutu fa'a jira. Maal jetta kana irratti ati? Murannoodha malee qawwees miti. Osoo ka qawwee fi barumsiniif wanni garaagaraa gartee nama milkeessu taate Jeneraal Waaqoo Guutuudha nama barumsa qabuu miti. Qabsaa'onni maanguddoonni akaakileen keenan kan nu qabsoo irraa dhaalle warroota ogummaa meeshaalee ogummaa baranee lolaa turanii miti. Warra dhoombirii lolaa ture jechuudha. Dhombiriidhaan xiyyaara lolaa turanii jechuudha. Dubbiin waraana guddina yookiin immoo meeshaa barana yookiin meeshaalee teknooloojiin fide loluu osoo hin taane murannoodha murteessaan. Osoo silaa gartee meeshaaleen kan nama injifachiisu taate osoo baay'inni waraanaa kan nama injifachiisu taate dargiin hin kufu ture. Kan Afrikaa keessa sodaatamu jechuudha. Kanaaf nutis akka riphee lolatti hanguma dandeenye hanguma qabnu sanaan mootummaa kana loloota gowwoomsaa garaagaraa irratti godhuudhaan loltoonni isaanis loltoota kaayyoo nuti kan nu baase maallaqaas miti dantaas miti kaayyoodha. Waraanni wayyaanee dantaadha rakkinnatu baase jaalatee osoo hin taane rakkinnaaf mindeeffamee dalaga malee kaayyoo qabaateetiin miti. Sirni sun diigamee jennaan yeroo barbaachetti waraana bittinnaa'uu danda'u. Nuti immoo kan nu baase kaayyoodha waan taateef yeroo marayyuu kaayyoo san akka daawwititti ufafoo qabnaa jechuudha. Sababa san ta'eef waraanni kun qarayyuu rakkinna isas geesse nuti qarayyuu kaayyootti walitti nu fide waan ta'eef loloota gowwoomsaa loloota riphee lolaa loloota daqiiqaa 30 loloota sa'aatii 2 bakka garaagaraatti fudhataa olii gad socho'aa akka humna yayyitti mootummaa kana jaanjessaa turree jechuudha. Kanaafi baay'innaa miti. Meeshaa miti kan wanni ta'u. Mootummaan kun karaa miidiyaatiin ololoota garaagaraa hawaasa keessatti oofaa ture. Namoota keenya maallaqaan bitee gowwoomsuuf yaalii godhaa ture. Osoo kan milkaa'u taate hanga ammaa silaa waan biyya keessa deemu jiru arguu jirtanii jechuudha. Kanaaf woboonis jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo takkatti ganama manaaf baheefsan akka daawwitii ufafoo qabee waan deemuuf meeshaa gahaa qabaatee qabaachuu baatee isaas sagal ilmamus sagaltamni ilmamus isaa lolli lolumaa jechuudha. Kaayyoo san ufafoo qaba waan ta'eef wal dura dhaabbachuun kenna waan hin hafne injifachuunis waan hin hafne. Tole meegaanumaa wal qabateeti ciminii fi kutannoon woboodhaa yookaan waraana bilisummaa Oromoodhaa gaafa dirree qabsoo turtan akkam ture? Usmaani dhugaadha. Wanni marti akka namni alaalaalus ta'u yoo baate jedhe wanni dhibbaan dhibba irra deebi'eetiin si mirkaneessuu barbaadu waraanni bilisummaa Oromoo waraana kutannoo qabu, waraana beelaaf dheebuu danda'u, waraana rakkinni dantaa isa bituu hin dandeenye waraana akkasii ture. Garuu ammoo boolli isaan hin qotamini bu'aa taphattoota qumaara siyaasaatiin wanni garaagaraa qabsoo walabummaa Oromiyaa kana keessatti gartee raawwatamaa tureera. Kunis maal yoo jettee amma yoo ilaalee dhugaadha wanni gartee namoonni keenyas biyya alaatis biyya keessas gaafatanii haala woboo kana gartee shakkii keessa galchuu barbaadu. Garuu woboon lolus hin dadhabne. Garuu immoo rakkoo gubbaas rakkinna hooggana keessa tureen karaan qabsoo osoo karaa kana deemnee gaariidha. Lakki kanaa miti osoo kana deemnee gaariidha jedhuuni bittinnoomni suni waraana keessas dhufeetiin xiqqoo haalli woboodhaa laafaa dhufe malee waraanni bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa keessatti bara Nadhii Gammadaa irraa eegalee bara Irreessoo Caalaa irraa eegalee bara Laggasaa Hogii irraa eegalee jajjaboonni hedduun kan dura turan jechuudha. Fakkeenya ta'anii fi falmaa garaagaraa godhaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana hamilee qabu. Waraana hooggana jabaa yoo argate lolchiisu. Lolee lolchiisu. Waraana injifannoo garaagaraa galmeessaa ture jechuudha. Nama 4-5 waraana kaambii gubaa ture. Qabeenya mootummaadhaa diigee caccabsee magaazina garaagaraa istoora garaagaraa cabseetiin waraana uummata ofiitiin gargaaraa ture. Waraana gartee lolli garaagaraa uummata keenya
keessattuu karaa kibbaatiin uummanni keenya sochii garaagaraa godhaa ture jechuudha. Roorroon garaagaraa itti deemsa. Wayyaaneen mataan isaa uummata gosoota biraa fa'aa itti ijaareetiin sochii garaagaraa godhaa turan. Keessattuu gosoota akka Sumaalee fa'aa itti ijaaree lafa Oromoo muree Sumaalee kennuudhaan adda uummanni Oromoo uummata abbaa hin qabne, uummata namni yaaduuf hin qabne. Waraanni bilisummaa Oromoo carraa fi hiree argate sanitti fayyadamee uummata keenya sarvaayiv godhuuf sochii garaagaraa godhaa ture jechuudha. Kanaafi jabinna waraana bilisummaa Oromoo duris beeka uummannis Oromoo beeka. Ammoo dhiiga isaaniitiin chaappaan dhaanii akka isaan jajjabaatan immoo nu mirkaneessanii darbaniira abbootiin keenya akka gartee Nadhii Gammadaa akka Guutamaa Hawaas akka Irreessoo Caalaa akka Laggasaa Wagii akka Subii Waaqoo soo maal jechuu barbaadeetiin waraanni bilisummaa Oromoo kutannaan isaa kutannaa jabaadha garuu ammoo rakkinna gubbatti dhalateeni sochiin garaagaraa ilaalchi garaagaraa karaan qabsoo kana wayya lakki kanaa miti jechuudhaan wal dura dhaabbannaa gubbatti dhufeeni diigumsi garaagaraa dhalate malee waraanni bilisummaa Oromoo hiree argate carraa argatetti kan biraa dhiisi kan mana hidhaatii ba'e illee bifa gamtaa'inaa ta'u bifa faca'aata'inaa ta'u haga dhaatti sochii garaagaraa godhaa jira jechuudha. Hadha waraanni bilisummaa Oromoo osoo jiraachuu baate osoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata keenya keessa faca'ee jiraachuu baate har'a nuti sila qubee nama barannuun kunillee haa ta'u uummanni keenya dammaqiinsi uummata Oromoo qofa osoo hin taane dammaqiinsuma ilmaan Oromoo miseensa hojii mootummaa keessa na OPDO'n iyyuu haganan dammaqanii ture jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo haalatti itti aanja'uu dhabe malee karaa argateen qaawwa bana argatetti fayyadamee yeroo kamiyyuu waraana jabaa ta'u ture. Garuu sababa gubbatti rakkinoonni garaagaraa uumameen sababa gubbatti jeequmsi garaagaraa yookiin immoo karaan qabsoo kanaa miti kana jechuudhaan ilaalchi garaagaraa dhalatee waraana keessas wanti akkasii dhalate malee waraanni bilisummaa Oromoo waraana kutannoo fi murannoo qabu jechuudha. Mee bulli ammas akka nama muuxannoo fi ogummaa waraana keessa ture muuxannoo dandeettii waraanaa qabu tokkotti yeroo ammaa kana mormiin geggeeffamaa jira guutuu Oromiyaa keessatti ji'oota 9 dabree jira. Mee mormiilee kanarratti garam deemamaa jira? Yoo akkam ta'e ammoo mormiin kun waan yaadameef galma gahaa kanarratti yaada akkam qabdaate akka nam tokko? Usmaan keenya galatoomii osoo kanatti seena jalqaba irratti waan jechuu barbaadutu jira. Keessattuu yoo kan galuuf ta'e jechuudha. Hoogganoota qabsoo siyaasa qabsoo walabummaa Oromoo fi bilisummaa Oromoo gaggeessaniif silaa warraaqsi biyya keessa deemu jiru kun fakkeenya gaarii isaanii ta'a isaan kana silaa dalla tokkotti oofaa jechuudha. Walumaa galatti maal jechuu barbaadetti uummanni Oromoo dammaqee nu bira darbee jira. Uummanni Oromoo roorroo gabrummaa baachuu dadhabee kan qara tole jedhee yookiin hanga danda'ameen bara tokko nu darba bara tokko yookiin ilma itti guddifadha jedhee amma wanni akkasii hin jiru. Uummanni Oromoo nu caalaa bilchaatee wareegama qawwee dura dhaabbateetiin dhiiga dhangalaasu jira jechuudha. Kanaaf warraaqsi amma jiru uummata Oromoo hireen yoo xiqqaate yeroo 3-4 dabarte yeroo chaartara dabalate jechuudha. Hireen kunis nu darbuu deemti. Har'a garuu barattoonni keenya qawwee dura dhaabbatanii barattoota qofaa miti. Ilmaan Oromoo jajjaboon hattaa miseensa mootummaa keessa jiranillee falmaa garaagaraa karaa naannawaatiin fi karaa qajeelootiin godhuu jiranii jechuudha. Barattoota kana ilaalchi siyaasaatiin osoo gargar hin bahin maqaa dhaabbilee siyaasaatiin osoo gargar hin bahin dantaa ofii osoo keessa hin buusin har'a bara durii barattoota qofatu fincilaa ture. Abbootiin keenya garuu hamma ta'e tokko mootummaa faana dhaabbatanii televezyiinii irraa sirbisiisaa turan jechuudha. Har'a garuu wanni akkasii sun hin jiru. Abbootiin teenya barattoota wajjin maanguddoo waggaa 83 dubartoonni jaaroleen kan jiru daa'ima waggaa 9 du'u jira. Har'a poolisii keessa poolisii Oromiyaa akka Mustafaa Hussein poolisootatu du'u jira jechuudha barattoota faana dhaabbataniitiin. Har'a uummanni Oromoo yeroo bilchaatee har'a shawaadhaa yeroo ka'u arsiin taa'utti hin jiru bara durii yoo bosonni baalee gubate yookiin gara biraatti laafaa ture jechuudha. Bara kana garuu yeroo fincilli amborraa ka'u yeroo fincilli gincirraa ka'u Shaashamannee Kofale Shaallaa Baalee keessatti Wallagga Harargee keessa adda Oromoon Harargee akkamitti akka du'u jira cufti keenya quba qabnaa jechuudha. Silaa kun fakkeenya gaarii nu ta'uu qaba ture. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaada? Dhiiroo salphannee jira. Salphina keessa jira. Salphina kanaa baasuudhaaf silaa nutu silaa uummata keenya fakkeenya ta'uu malee. Amma garuu uummanni nu fakkeenya nu ta'e uummata kana haa jabeessinu. Waan dandeenyu bira haa dhaabbannu. Maallaqaan bira haa dhaabbannu. Obboleeyyan teenya rasaasaan dha'u jiran. Piliis waan dandeenyu bira dhaabbannu doolaan 20 biyyatti waa buufti. Adda barataa keenya dhaanii rasaasaan dhaanii kanii hospitaalatti akka yaalamne godhutti jiran. Har'a qiliinxoon guutee, zuwaayin guutee, mooraa leenjitti xollaa itti nama geessutti jiranii jechuudha. Osoo dhiigni obboleessa keenya dhangala'u teennee asii ilaaluun carraa kanaan dura nu darbe ammallee ofitti deemte harka kennaan akka nama qayshibbirii ofitti mallatteessite jechuudha. Kanaaf waan dandeenyu maallaqaan waan bira dadhabnu piliis obboleessa keenya qawwee haa binnu. Manni Oromoo mana boo'ichaa ta'ee jira.
mana oromoo mana ilmi jalaa hin duune hin jiru mana oromoo dubartii daa'ima xiqqoo abbaan qabne ka ijoollee guddiftu sabriinaa fa'a harargee keessatti ijoollee xixiqqootu dhumatu jira kuni nu gubuu qaba dhiiroo nami gartee ilma dhiiraa yoo gartee onneen illee laafee jedhe sumbatu bukukaa jedhan kana caalaa oromoon yoo bara kana hin dammaqne taate billaa waraanan illee waan dammaqne nutti hin fakkaatu har'a biyya keessaa nami dammaqeetiini durii nuti sifallola abaa wanarran gortuudha shamiza facaasaatiin ture jechuudha konfidensi akka saniini ummata keenya waraanni bilisummaa oromoo dhufee nu bira dhaabbata jenneetiini akkasitti lolaatu onneessanii ummanni keenya adhallee akkasuma jechuudha ummanni keenya adda bilisummaa oromoo waamachuu jira kallacha walabummaa oromiyaa dhaabbilee siyaasa oromoo martinuu barattoota keenya maanguddoota keenya kanneen marayyuu bira dhaabbachuu qaban osoo ilaalcha siyaasaatiin gargar hin bahin mormiin biyya keessatti adeemsifamaa jiru kun dhaabbilee siyaasaa oromoo dirqisiisee walitti fiduu qaba hoogganoonni qabsoo oromoolis yoo dhugumaan ummata oromootiif yaadan ta'e yoo dhugumaan oromoo keessaa dhalatanii gudeeda oromoo keessaa ba'an taate kun isaa walitti fiduu qaba jechuudha haal duree tokko malee hojiin siyaasaa keessatti nami wal dhabe waliin faarsu waan garagaraa waliin jedhuu danda'a garuu adda bakki nu jiru bakka sanii dhaabbileen mormitoota Itoophiyaa hedduun isaanii nu duubaa ka'aniitiin nu afoo baay'anii jiru jechuudha kuni durii oromoon adda bilisummaa oromoos dhaabbilee oromoo marti akka leencatti ka sodaatamu amma warra mammaakaa taane warra kolfaa taane ummanni oromoo gabbayee qabatamaan argu jira ummanni oromoo gabbayee agaazii ajjeesu jira ajjeesee lafa harkisu jira har'a godina arsii lixaa aanaa shaallaatti siraarotti waan ta'u jiru argu jira ambo keessa waan ta'u jiru argu jira ginci keessa waan ta'u jiru argu jira poolisii ajjeesanii barattoonni ta'en onnee guutuudhaan dubbiin qawwee hidhatuu miti dubbiin rasaasa hidhatuu miti dubbiin onnee fi kaayyoodhaan hidhatuudha kaayyoo irratti yoo walii galanii jedhani ati shawatti dhalatu wallaggatti dhalatu asitti dhalatuuni oromummaa keenya kaayyoo keenya tokko godha malee ilaalcha garagara loqodaan gargar ta'uu dandeenya loqodaan gargar ta'uun afaaniin gargar ta'uu miti kaayyoon gargar ta'uu miti har'a jeneraal Taaddasaa Birruu arsii dheeraa dhaqeetiin ummata oromoo islaamaaf kiristaanaan gargar bayeetiin foon garagaraa nyaatatan tokko godhe har'a nuti isaan hanqannee jechuudha zamana san keessa zamana teknooloojiin hin jirretti zamana oromoon akka oromootti osoo of ilaalle oromoon kutaa fi gosaa wal waamaa turetti adda abbootiin ta'en akaakileen ta'enna waliif fidaa turan jechuudha kakka Haaji Adam Saaddoo har'a jeneraal Taaddasaa Birruu Salaalirraa Haaji Adam Saaddoo Arsiirraa walitti dhufan har'a nuti fakkeenya abbootii keenya san maaf hin fudhanne har'a barattoonni teenya bari fincila ummata aanaa Shaashamannee keessatti mootummaan sibiilaa fi feerroon ajjeesu jiru barattoonni amboo ajjeechaan Shaashamannee keessatti ta'ee seeraa miti jedhaniitiin hiriira ba'u jiran adda yeroo barattoonni keenya ummanni keenya maanguddoonni keenya bakka maraa tokko ta'aniitiin afaan tokkoon dubbatanitti nuti immoo afaan dubbachuun keenya dhiiroo nu qaanisa salphina keessa jira hiree oromoo itti osoo dukkaneessuu baannee jedha. Tolee bulli badhaanee yeroo garagaraatti waan kana fakkaatuu fi haala adda addaa irratti illee akka marii geggeessinu abdii qaba. Egaa yeroo keessarraan fudhu ammaaf ibsanaa kenniteef hedduu galatoomii ulfaadhu. Atis Usmaan hiree kanatti fayyadameetiin isin arguu keessanii baay'ee gammada. Oromiyaa miidiyaa neetworkii illee ija ummata keenya ta'ee har'a ummanni keenya akka ija ofiitti akka ija takkatti qabutti ilaalaa jechuudha. Qabsoo isin gootan qabsoo taphaatii miti. Qabsoon isin gootan har'a Oromoo arginee jirra. Bu'aa miidiyaan qabu arginee jirra. Har'a ummata Oromoo ummanni Oromoo ikonomikaalii du'ee jira. Sooshaalii du'ee jira. Ummata Oromoo naannaa daangaa Oromiyaa kana mootummaa wal nyaachiseetiin Oromoof Amaara, Oromoof Tigreen, Oromoof kan ba'an dudda walitti galchee ijaaree jira jechuudha. Yeroo kanatti hafuura qulqulluudhaan ummata keenya barattoota keenya miidiyaan kun roolii guddaa taphatutti jira jechuudha. Kanaaf nu jabaadhaa baay'ee isin jaalanna ummanni Oromoos biyyarraa baay'ee isin yaafata baay'ee miidiyaa kanaaf bu'ee ba'u jira galatooma hedduu galatooma carraa argadhe kanas anis baay'ee gammada. Galatooma. Egaan daawwattoota keenya miseensaa woboo duraanii bulli badhaanee wajjin mariin taasifnee kanuma yeroo biraa waan biraatiin akka walitti deebinu abdii qaba. Gama kiyyaan haga yeroo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Ifbooda deebi'ee isa diinnin bitu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa. Garasa hidake Dina sa kakkalee diigaan deeqqifate Fodaa bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa
gaafate